imimma yoona qabellee gammachuudhaan fi booyaan jira malee kan gaddaatii miti akkasitti fudhadha. Kanaan dura kan hin irraanfatames warra Oromiyaa ammaa kana ka rakkoo keessa jiru ka kanaan dura rakkatan ka mana hidhaa keessatti argaman gaafa Austraaliyaa keessa dalagaan ture suuraalee faana rinnaa ergani ummanni Oromoo akkana rakkataa jiranidha jedhan wanni hin irraanfatamne keessa takkaati. Wanni namni rakkateef jecha xiyyeeffadhee hiyyifadhee warra Oromoo guutuu addunyaa keessatti beeksisuu qabna jedheetiin tattaafadhe. Tattaafii kanaan warruma kiyyarraa baradhe maatiin kiyya ijoollee kiyya abbaa manaa kiyya keessattuu kan irraa eegale kan jalqabe abbaa fi haadhi kiyya galata guddaa qaban isaanii. Harka kennaa haamilanii isaanii gammachuu guddaa natti dhagahame nu haa caalanii jedhanii nu eebbisan kunoo bakkaan geennee jirra. Namni hedduun abbaa isaaniin beekaman ammoo abbaan kiyya bakka inni deemate abbaa toltuutii jedhanii san gaafatani. Naaf ibsee ture abbaan ammoo kun hojii keessaniiti kan kiyyaa miti. Kun immoo fiixaan kun itti baafne kan keessaniiti malee kan kiyyaa miti. Oromiyaa kana keessas osoo jijjiiramaa argachuu baanne ana asittiin argamu. Wannan dalageefi kan biyya kana nan seensifne hedduu ture. Kanaafuu galatoomaa dachaa galatoomaa isin jechuu barbaade.